Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Daansuudhaan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadha. Laayikii sheer godhuu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. ABO'n himannaa Amnesty International irratti dhiyeesse haalee jira. ABO'n gabaasa Amnesty International hanqina qorannoo akkasumas dubbii qabatama hin qabne akka meeshaatti fayyadamuu fi loogiin kan guutame jechuudhaan kufaa taasisee jira. Guutuu odeeffannoo kanaa qabannee jirra. Oduu biyya alaatiin lolli Ameerikaa fi Israa'el qindoominaan Iraan irratti banan har'a guyyaa 8ffaa itti fufee jira. Haleellaa wal irratti raawwataa jiranis cimsanii itti fufanii jiru. Gama biraan immoo mariin araaraa biyyoota tokko tokkoon kan jalqabame ta'uun himamaa kan jiru yoo ta'u, Ameerikaan Iraan harka kennattu malee Iraan waliin hin mari'annu kan jedhan yoo ta'u, Iraanis harka kennattuu miti mariin Ameerikaa waliin taasifamu hin jiru jechuudhaan wal dura dhaabbatuunis itti fufee jira. Odeeffannoo bal'aa mata duree kana lamaan irratti qabannee jirra isin biraan geenna. Guutuun odeeffannoo wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Ijaarsi daandii saffisaa Baatuu Nagallee Arsii dhibbentaa 99 ga'uun gabaafame. Qaama daandii saffisaa Finfinnee buufata doonii Laamuu Mombaasaa kan ta'e ijaarsi daandii saffisaa Baatuu Nagallee Arsii dhibbentaa 99 ga'uun gabaafamee jira. Bulchiinsa daandiiwwan Itoophiyaatti dursaan garee waajjira piroojeektii Mojoo Hawaasaa Injiinar Daffaaruu Darrasaa akka jedhanitti piroojeektiin kun baasii qarshii biliyoona 5 oliin kan hojjetame ta'uu fi yeroo ammaa dhibbentaa 99 irra ga'uu ibsee jira. Daandichi dhaabbata ijaarsaa Chaayinaa CCC jedhamuun ijaaramaa kan jiruu fi baankiin addunyaa maallaqa ijaarsaa daandii kanaa dhiyeessaa akka jirus ibsamee jira. Piroojeektiin daandii saffisaa Mojoo Hawaasaa kan fageenya kiiloomeetira 202 dheeratu yoo xumurame sa'aatii imalaa dachaan hir'isuu akka danda'us ibsamee jira. Dabalata daandiin kun qaama daandii guddichaa Kaayiroo Keepitaawodii kan ardii Afrikaa wal qunnamsiisu ta'u baankiin addunyaa onkoloolessaa bara 2025 ifoomsee jira. Daandii saffisaa Mojoo Hawaasaa daandii kaffaltii Itoophiyaa lammaffaa fi sadarkaa daandii saffisaa idil addunyaa kan guute ta'uu isaatiin sadarkaa jalqabaa gubbaatti argama. Daandichi Finfinnee irraa gara kibbaatti diriiruudhaan wiirtuuwwan magaalaa fi indaastirii ijoo kanneen akka Mojoo, Baatuu, Shaashamannee fi Hawaasaa kan wal qunnamsiisuudhaas jedhamee jira. Daandii saffisaa kun daldala biyya keessaa falaatii fi koriidarii baay'ee murteessaa akka ta'e simamee jira. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Yamaalogii Walal Ganda Akuukuu jedhamtu keessatti gaafa bitootessa 2026 waraanni faashistii Bilxiginnaa kanneen barcuma aangoo namtokkee tiksuuf halkanii fi guyyaa ifaajan dargaggoota hedduu dirqiin qabanii gara mooraa waraanaatti ergaa turuu maddeen himanii jiru. Haaluma kanaan namoonni dirqiin qabamanii mooraa waraana PP gandichaa keessatti dararaa argaa jiran keessaa muraasni maqaa arganne. Ifaa Tottobaa, Addisuu Gazzaan, Toliinaa Abarraa, Warqinaa Ittafaa fi kanneen biroo hedduun ukkaanfamanii dararaa argaa jiraachuun ifoomeera. Kufaatii impaayera Itoophiyaa mudate irraa baraaruuf jecha lukkiileen Bilxiginnaa goleewwan Oromiyaa mara keessatti dargaggoota egeree biyyaa ta'an akkasumas maanguddootaa fi daa'ima osoo hin jenne dirqiin qabanii gara mooraa waraanaatti ergaa jiraachuu kan durii caalaa jabeessanii jiraachuun ragaan kan mul'atudha. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Daarimuu ganda Gungummii jedhamu keessatti bitootessa 2026 hidhattoonni Bilxiginnaa hawaasa keessa socho'uun manneen jiraattotaa caccabsanii ol seenuun saamicha maallaqaa akkasumas meeshaalee mana keessaa caccabsuun qabeenya mancaasaa turuu jiraattonni himan. Kana malees namoota ijaan argan ammoo reebuu fi wanta namni harka irraa qabu bilbila dabalatee saamaa akka turanis jiraattonni gandichaa rakkoo ulfaataa keessa akka jiran dubbatanii. Akka maddeen jedhanitti hidhattoonni Bilxiginnaa maqaa nageenya biyyaa kabachiisna jedhuun kan socho'an yoo ta'u garuu ammoo kan akka isaanii nageenya biyyaa mancaasaa jiruu fi dhala namaa irratti gochaa isaaf hin malle raawwachaa akka jiranis hojiin isaanii irra gaadha jechuun dabalaniiru. Namoota manneen isaanii caccabuun saamichi irratti geggeeffame keessaa muraasni Toofiq Ixaanaa mana isaa keessaa qarshii 20,000 fi bilbila guddaa tokko Mujaahid Xaahiroo jala
jalaa immoo bilbila guddaa tokkoo fi kanneen hin eeramin manneen hedduun hidhattoota kanaan caccabee akka jirus addeessaniiru. Sababa dararaa hidhattoota kanaaf jecha yeroo isaan socho'uu eegalanitti hawaasni mana isaa dhiisee gara lagaatti baqachaa akka jirus ibsuun akka uummatni isaan baqatu waan beekaniif ulaa cufamaa argan mara cabsanii ol seenuun meeshaalee mana keessaa caccabsuu fi qabeenya jiraattota saamaa turan jechuun ifoomsaniiru. Oduun itti aanu ABO'n gabaasa Amnesty International irratti dhiyeesse haalee jira. Gabaasni Amnesty International ABO irratti dhiyeesse dubbii qabatama hin qabne kan qorannoon hin deeggaramin yookaan immoo kan qorannoo yookaan hanqina qorannoo qabu akkasumas kan loogiin guutame jechuudhaan haalee jira. Amnesty International waraanni bilisummaa Oromoo miidhaa saalaa gabrummaa saalaa fi akkasumas buqqaatii Oromiyaa keessatti raawwatee jira jechuudhaan ibsa baase ABO'n balaaleffatee jira. Akkasumas ibsa balaaleffannaa baasee jira. Ibsa balaaleffannaa baaseen ibsichi hanqina qorannoo kan qabuu fi loogiin kan guutame jechuudhaan haalee jira. Itti dabaluunis ABO'n miidhaan koronaa irratti hundaa'e yookaan immoo gender based violence hawaasa kamiyyuu keessatti yakkoota suukaneessoo keessaa isa tokkodha. Miidhaan saalaa dubartoota fi ijoollee dubaraa irratti Oromiyaa fi Oromiyaan alattis raawwatamu yakka. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo kan qabsaa'u yakkoota akkanaa kana hambisuuf jechuudhaan yaada isaa kennee jira. Gochoonni akkanaa kun ifatti balaaleffatamuu qabu. Qaama walaba ta'een qoratamanii akkasumas mana murtiitti dhiyaachuu qaban jechuudhaan ibsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baaseen yakkoota namoota nagaa irratti keessattuu dubartoota irratti raawwataman haaluun sababa itti kennuun yookaan akka salphaatti ilaaluun gonkumaa hin danda'amu jedhee jira. Waggoota dheeraaf miidhaawwan Oromiyaa keessatti raawwataman kunneen dhokfamaa turaniiru. Gidiraan miidhamtoota galmeessuu fi haalli isaan keessa jiran xiyyeeffannoo addunyaa akka argatu gochuu fi carraaqqii haqaa taasifamu kamiyyuu nuti ni simanna jedhee jira. Guutuu odeeffannoo kana akka itti aanu kanatti qabannee jirra. Dhaabbatni mirga namoomaaf falmu Amnesty International miseensonni waraana bilisummaa Oromoo dubartootaaf shamarran irratti yakkoota akka dirqisiisanii gudeeduu, gareen gudeeduu, saalqunnamtiif gabroonfachuu raawwataniiru jechuun himate. Ajjechaa maalna dhibdee fi qabeenya namoota nagaa mancaasaniirus jedhe. Yakkootni miseensota waraanichaan raawwataman kun yakka waraanaa jedhamanii ibsamuu ka danda'an ta'uu ibsa har'a bitootessa 6 bara 2026 baaseen beeksiseera. Gabaasni Amnestiin baase kun gochaa miseensonni garichaa naannoo Oromiyaa keessa socho'an bara 2020 hanga bara 2024 keessa raawwatan of keessatti kan qabatedha. Qorannichis naannoo Oromiyaa godina Qeellam Wallaggaa aanaalee Sayyoo fi Anfilloo keessatti akka adeemsifame ibsameera. Amnestiin qorannoo isaa kanaan dubartoota miseensota waraana bilisummaa Oromoon haleellaan saalaa irratti raawwatame 10 akkasumas ogeeyyii fayyaa haasofsiisuusaa fi galmeewwan yaala fayyaa qorachuusaa himeera. Dubartoota qorannicha irratti hirmaatan 10 keessaa 7 wayita haleellaan saalaa irratti raawwatamutti umuriin isaanii waggaa 18 gad akka ture ibseera. Walitti bu'iinsa waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2011 eegalee miidhaa cimaa geessisaa kan jiru uummata siivilii irratti akka ta'e gabaasni Amnestiin miidiyaaleef erge keessatti eerameera. Amnesty Internationalitti daayirektarii naannoo Bahaa fi Kibba Afrikaa Tigeree Chaguutaa hidhattootni naannoo Oromiyaa keessa jiran dukkana sababa ugguraa yookaan daangeffamuu koominikeeshinii fi miidiyaaleen uumame daheeffachuun lammiilee nagaa dararaa olaanaaf saaxilaniiru jedhan. Gabaasni Amnestii akka himutti dubartootaaf gaaffiin taasifameef 10 keessaa 5 saalqunnamtiif gabroonfatamuu ibsee jira. Dabaluunis 9 hidhattoota waraana bilisummaa Oromootiin haleellaan irratti raawwatameera. Isheen tokko immoo miseensota raayyaa ittisaaf hidhattoota waraana bilisummaa Oromoon haleellaan saalaa irratti raawwatameera jedha gabaasichi. Dubartoota qorannicha keessatti hiraman keessaa tokko nageenya isheef jecha maqaan ishee lalistuutti ka jijjiirame intala ishee waqtii sana umuriin ishee waggaa 12 ture waliin harki isaanii mukatti hidhamee torbeewwan 3f holqa keessa tursiifamuu isaanii fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo baay'een gudeedamuun isaanii eeramee jira.
harmeen miidhaan saalqunnamtii irratti raawwatame kun torbanoota sadiif dhiirotni 15 anaaf intala koo gudeedaa turan dabareedhaan nu gudeedaa turan jechuun dubbachuu isaanii amnistiin gabaasa isaa keessatti eeree jira. Miidhamtuun isheen biroo ammoo akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2017 irratti miseensonni waraana bilisummaa Oromoo gabrummaan qabatamtee akka turtee fi mana fudhatamtee irra deddeebiin gudeedamuu ishee sababa kanaanis ulfaa'uu ishee fi rakkoo fayyaaf erga saaxilamtee booda gudeeddiin irraa dhaabbachuu gabaasicha keessatti ibsamee jira. Dubartoonni lama immoo firoonni isaanii dhiirota ta'an lama hidhattootaan akka ajjeefaman dubbachuu isaanii amnistiin gabaasee jira. Tigere Chaguutaa miidhaawwan irra deddeebii kunniin cigaasisoo qofa miti yakka waraanaa ta'uu danda'u jedhan. Maraammartoon miidhaa lammiilee siivilii keessattuu dubartootaa fi shamarran irratti raawwatamu dhaabbachuu qaba. Dhimmamtootni mirgoota idil addunyaa fi Afrikaa sagalee isaanii dhageessisuu qabu jechuun gaafataniiru. Aangawoonni Itoophiyaa qorannoo ariifachiisaa walabaaf gadi fageenya qabu kan yakkamtoota gaafatamoo taasisuu fi kunneen miidhaan irra ga'ee fi haqaaf furmaata fidu kaayyeeffate akka eegalu gaafachuu qabnas jedhan. Gama kaaniin waraanni bilisummaa Oromoos miseensota isaa haleellaa saalaa gochaalee dararaa ajjeechaa akkasumas dirqiin qeerraa buqqisuu raawwatan irratti tarkaanfii akka fudhatu hidhattoota yookaan gareewwan gochaalee kunniinii fi gochaalee biroo seera idil addunyaan yakka ta'an raawwatan meeshaa irraa hiikuu fi ari'uu qabaa jedhaniiru. Himannaa jaarmiyaan mirga namoomaa idil addunyaa Amnesty International garee hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo irratti dhiyeesse irratti deebii akka nuuf kennan gorsa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Jireenyaa Guddataa himannaa dhiyaateef deebiin keessan maali jedhu. Gabaasichi mootiivii biraa akeeka biraa waan qabu fakkaata. Maaliif yoo jette tokkoffaa maaliif waboo qofaa himataa? Lammaffaa maaliif gara dhiha Oromiyaa qofaa himataa? Sadaffaa maaliif amma gaaffiilee jedhan gaafachuu nama gaafataa jechuu maaliif? Waraanni bilisummaa Oromoo irra deddeebi'ee kan ibsaa ture. Akkatti waraana isaa leenjisus akkatti jiraatus sababa inni dirreetti bahee jirus waan isaan kataban kanarraa adda. Dhimma kanaan kan himatamaa ture mootummaa Itoophiyaa. Ka gartee kana dura crime against humanity war crime itti kan himatamaa ture. Ka UN gabaasaa ture sana jechuudha. Sana kataatti gara waraana bilisummaa Oromootti galagalchan qophaa'ee diraamaa hojjetamedha fakkaata jechuudha. Dhaabbatni Amnesty International gara caalu irra deddeebi'ee kan komachuu saaxiluudhaan beekamu hanqina mootummaa ture. Ibsi kun guutummaan guutuutti waraana bilisummaa Oromoo laallatee kan ba'edha. Yakkootni eeraman kun namoota miidhaman gaafannee dhiyeessine jedha dhaabbatichi. Waraana keenyaan hin raawwatamne jettanii ejjennoo qabdu. Kana jenna akkasuma jenna. Maaliif jenna beektaa? Amma otoo qorannoon gahaan hin gaggeeffamin namootuma muraasa interview godhani namoonni muraasni kun eenyu akka ta'an otoo hin ibsin sababa nageenyaaf sababa jedhuun jechuudha. Namoota himatan qofaa miti. Namoota himataman sanallee otoo hin ibsin at least nama yakka hojjete abaluu bakka akkasitti jedhanii ibsuun qaabna maqaa isaanii jedhu sana nuu kennuudha malan jechuudha. Maaliif yoo adiin jira ifama gabaasa isaanii kana ifa gochuu dura isin qunnamaniiru? Nun qunnamne takkaayyuu. Otoo nun qunnamanii deebii keessan argachuuf hin yaalle takkaayyuu gonkuma. Kun it is an accusation. Sababni gartee akkas jennuu fi qaamni keessan kun bakka akkasiitti kan hojjete kana raawwateera quba qabdu jedhanii namni nu gaafate tokkolleen hin jiru. Tole yaaddoon nageenyaa namoota dhugaa ba'anii garuu sirriidha jettanii amantanii kana dura nutis yeroo adda addaa qaama hawaasaa gaafachuuf yeroo yaallu rakkoon akkanaan jira. Namni yaaddoo hamaa keessa akka jiru nus beekna. Naagale rakkoon jiraachuu hin haalu. Lafa lolli jiru keessatti rakkoon akkasii jiraachuu ni mala. Haala gartee sirna dhablummaan jiru keessatti to'annoon mootummaa keessa hin jiraanne keessatti yookiin immoo nuti hin to'anne keessatti namni gadhee jiraachuu ni mala jechuudha. Namni miidhamuu ni danda'a. Sun baay'ee nama gaddisiisa beektaa nama aarsallee jechuudha. Garuu yakka kana otoo hin qoratiin otoo adda hin baafatiin jecha gartee abaluun kana jedhuuni waraana bilisummaa Oromoo godhee jaarmiyaan guddaan kun waraana bilisummaa Oromoof yakka kana kennuun
dogoggoraa jechuudha. Maafin siin jedha. Dubartoonni miidhaan irra gahe suni waan jarri nutti himan irraa kaane waraana bilisummaa Oromoo ta'uu jedhu jechuudha. Maaliif rifeensi isaanii akkasii jedhu jechuudha. Kanarra marsaa hedduu kan ibsinetu jira jechuudha nuti. Maal ibsine? Mootummaan qaama waraana bilisummaa Oromoo fakkeessee uummata keessa galee uummataa fi waraana kana gargar baasuudhaa fi gaaffiin siyaasa saba kanaa akka legitimate yookiin immoo haqa qabeessa akka hin taane agarsiisuudhaa fi maqa xureessinuu irratti gaggeessaa jira. Ibsa keessan kana deebii keessan kana irra deddeebiidhaan amma dura gaaffiif deebii BBC wajjiniin gootan keessattis dhageenyee ture. Ammoo jiraachuu qaama mootummaan bobbaasee kana sababa ittiin miliqxan gootanii fayyadamaa jirtu jennees hin gaafanne jechuu kooti. Lakki akka kanaatti ittiin fayyadamnu maaliif beektaa? Miidhaan uummata keenya si caalaa nutti dhagahama. Eenyuyyuu caalaa nutti dhagahama. Sababa kanaafidha gartee waraanni bilisummaa Oromoo lubbuu isaa qaalii kennee ka dirree jiruuf kana akeekni itti leenjifamee loluufis kana jechuudha. Garuu beektaa rakkoo keessa jiraachuu haalaatti hin jiru jechuudha. Sababatti miliqnuufis waan godhannu hin qabnu jechuudha. Qaamonni yakka hojjechaa turan kan nuti lolle kan mootummaatti harka kennatan hin jiranii. Gartee waan burjaajii uumu waan maqaa waraana bilisummaa Oromoo xureessu fakkaatu qilleensarra facaasanii specific kallattiidhaan abaluutu kana godhee jettanii nutti himtanii yoo sun dhugaa taate nuti maa tarkaanfii fudhannu. Waraana keessan keessa faayidaadhaaf socho'uun amala badaa akkanaa qabaachuun yakkoota fi wantoota yakkaan wal qabatan irratti hanqinni beekumsaa jiraachuun wanni kun marti sababa ta'ee raawwateera ta'a. Inni qoranna wanti isin jechisiisu hin jiru. Beeki waan sitti maa jiru yoo na hubattee jiraatte tokkoffaa Amnesty International waan inni ibse nama waan maqaan qabu himatamaas hin qabu jechuudha. Maqaa waraana bilisummaa Oromoon dhahurraan kan hafe jechuudha. Sun guutuu ta'uu qaba. Lammaffaa qaamota waraana bilisummaa Oromoo fakkaatanii mootummaadhaan bobbaafatan takkaa bakka tokkotti hin oofne jechuudha. Sadaffaa nuun hin dubbisne quba qabdu jedhamee hin gaafatamne. Haala akkasii keessatti qorannoon sadarkaa idil-addunyaatti qaamni hin baafsine haa gaggeessuuti abbaan badii kana dalage seeraaf haa dhiyaatu jennaa jechuudha. Siigaleera ammayyuu ta'a. Oduu biyya alaatiin lolli baha giddu galeessatti qindoomina Ameerikaatii fi Israa'eliin Iraan irratti baname har'a guyyaa 8ffaaf itti fufee jira. Ameerikaa fi Israa'el qindoominaan halkan edaa Iraan irratti haleellaa raawwatanii jiru. Haleellaa raawwatanii bakkoota hedduu irratti miidhaa dhaqqabsiisu odeeffannoo maddeen garaagaraa irraa ba'an ibsaa jiru. Iraan illee gama tokkoon haleellaa dhaabuu beeksiftee gama biraatiin immoo Israa'el irratti haleellaa raawwattu cimsitee itti fuftee jirti. Biyyoota Arabaa irratti haalduree kaa'uudhaan haleellaa dhaabuu kan beeksifte yoo ta'u, kun immoo tooftaa lolaatti immoo lola dhaabuuf kan jedhu hedduu biratti gaafii ta'ee jira. Biyyoota ollaa irratti haleellaa dhaabuu kan beeksifte yeroo Ameerikaan waraana dabalataa yookaan immoo doonii guddicha xayyaara waraanaa 90 fi meeshaalee waraanaa ammayyaa fe'atte kan USS George W. Bush jedhamtu lola Iraan irratti hirmaachuudhaaf naannaa galaana Meeditiraaniyaanii gahuun isii erga himame yoo ta'u, kanarratti hundaa'uudhaan lola dhaabee yookaan haleellaa biyyoota ollaatti irratti dhaabee jechuun Iraan kun tooftaa lolaa ta'etti jechuudhaan hedduun ija shakkiitti ilaalanii jiru. Erga haleellaa biyyoota ollaa irratti raawwadhu jettee boodas Dubaay irratti haleellaan raawwatamuun gabaafamee jira. Kun immoo Iraanin ta'e immoo qaama biraatiin kan jedhus adda waan hin bahinidha. Gama biraatiin immoo biyyoonni tokko tokko hojii jaarsummaa kan jalqaban ta'uun kan himamaa jiru ta'ullee pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan harka kennattu malee mariin Iraanii waliin taasifamu hin jiru jedhee jira. Iraanis harka kennatuu miti mariin Ameerikaa waliin taasifnu hin jiru jettee jirti. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp loltoota Ameerikaa Iraanitti bobbaasuun yeroo gubuudhaa jechuudhaan waraana lafoo Iraanitti bobbaasuun ammatti kaayyoo isaa kan taane beekse magaalaa Tel Aviv keessatti dhukaasni gurguddaanis dhagahameera. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp erga US fi Israa'el waliin ta'uun haleellaa Iraan irratti raawwataniin hoogganaa olaanaa Ayatollah Ali Khamenei fi hooggantoota biyyattii ajjeesanii booda adeemsa filannoo hooggantoota haaraa keessatti hirmaachuu akka qabu ibse. Tiraamp gaaffiif deebii Reuters waliin taasiseen ilma Ayatollah Ali Khamenei hoogganaa olaanaa Iraan ta'a jedhamee eegamu akka hin barbaanne ibseera. Iraan waliin taa'uun hoogganaa haaraa filachuutu nurra jira. Filannoo keessatti hirmaachuu qabnaa jedhe Tiraamp.
Sanbata darbe gaafa guraandhala 28 bara 2026 ka ajjeefaman Ayatollah Ali Khamenei erga sirni awwaalchaa isaanii raawwatame booda hoogganaan itti aanu filatama. Trump ilmi Khamenei filatamuun na biratti fudhataman qabu. Kan nuti barbaannu nama waliigaltee uumuu fi nagaa buusuudha jedhe. Yeroo isaanii gubaa jiru. Ilmi Khamenei hagas mara bilchina siyaasaan qabu. Namni akkanaa yoo aangoo qabate Ameerikaan waggoota 5 keessatti gara waraanaatti akka galtu ka dirqamsiisu ta'uu dubbate. Gama kaaniin gaaffiif deebii NBC waliin taasiseen ammoo loltoota Ameerikaa gara Iraanitti erguun yeroo qisaasuu malee waan yeroo ammaa kana akka furmaataatti ilaalaa jiran akka hin taane dubbate. Yeroo qisaasuudha. Waan hunda dhabaniiru. Humnoota galaanaa dhabaniiru. Waan dhabuu danda'an hunda dhabanii jiru jedhe. Dabalataan Iraan haalduree tokko malee harka kennattu malee waliigalteen taasifamu hin jiraatu jedhan. Miidiyaa hawaasaa isaa Truth irratti akka maxxansetti harka kennachuu booda hoogganaa olaanaa gaarii fi fudhatama qabu Iraan keessatti akka filatamu ni taasisnaa jedhe. Yoo sun ta'e Ameerikaaf michoonni ishee Iraan akka deebitee of ijaartuuf diinagdeen akka fooyyoftu ni hojjennaa jedha. Iraan qarqara badiisaa irraa deebifachuuf dadhabbii malee ni hojjenna. Diinagdeen akka guddattuu fi fooyyoftu akkasumas yeroo kamiyyuu caalaa akka cimtu goonaa jedha. Xumura irrattis Iraan egeree gaarii ni qabaatti jechuun dhaadannoo Make Iran Great Again jedhu fayyadamee jira. Dhaabbatni biyyoota gamtoomanii ammoo haleellaa Israa'elii fi Ameerikaan Iraan irratti raawwatamaa jiru wayita itti fufee jirutti carraan nagaa baha giddu galeessaa keessatti argamu xiqqaa ta'uu ibseera. Komishinarri mirga namoomaa UN Volker Turkey baha giddu galeessaatti nageenyaaf carraan akka kennamu gaafateera. Addunyaan ibidda kana dhaamsuuf tarkaanfii fudhachuu qabdi jechuun komishinarri kun dubbachuu dhaabbati oduu Faransaay AFP'n gabaaseera. Pireezidantiin Iraan Masud Pezeshkian ammoo biyyoonni tokko tokko carraaqqii jaarsummaa eegaluu isaanii beeksisaniiru. Maxxansa miidiyaa hawaasaa isaaniin asirratti ejjennoo keenya ifa gochuun fedha. Nagaa waaraa rijinichatti uumuuf kutannoo qabna. Ammoo kabajaaf birmadummaa biyya keenyaa tiksuuf takkaallee duubatti hin deebinu. Araarri godhamu warra uummata Iraan tuffatee fi lola qabsiise ilaalchisee haqa jiru ibsuu qabaa jedhe. Israa'el irratti haleellaan Iraan ni raawwatama jedhamee erga gabaafamee booda Teel Aviv keessatti dhoo'insi guddaan dhaga'amus Reuters gabaasee jira. Eegdonni warraaqsa Islaamaa Iraan iddoowwan qiyyaafannoo isaa handhuura magaalaa Teel Aviv miisaa'ilaaf dirooniin haleeluu beeksisee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin si wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kennaa nagatti nu turaa.